Yooyyaa kabajamtootaa fi jaalattoota hordoftoota Gadaa Digital Media bakka jirtanitti nageenyi koo isin haa ga'u isiniin jedha. Gadaa Digital Mediaatti deebinee jirra. Kanaaf hanga xumura sagantaa kanaatti na wajjin tura. Guyyaa har'aa immoo barnoota baay'ee bareedaa tokko isinii kennuuf dhufee jira jechuudha gara miidiyaa. Kanaaf barnoota kanarraas akka fayyadamtan abdiin qaba. Namoonni subscribe goone chaanaalii kana subscribe godhaa dhaamsa kooti. Viidiyoon kun waan isin fayyaduuf namoota biroo irratti share godhaa isiniin jedha. Guyyaa har'aa waa'ee namoota baay'ee rakkisuudhaan YouTube'n isaa jalaa miidhamaa jiru yookiin monetization jalaa bahaa jiru kan irratti barnoota baay'ee tokko isinii kennaa. Dhimmi kunis dhimma reused contentiti. Kallattimaan gara qabiyyee barnoota kiyyaatti darba. Reused content jechuun seerota YouTube'n baasanii ittiin nama daban keessaa isa tokko. Akkuma beekamu reused yoo jennu qabiyyee qaamni biraatti fayyadame viidiyoos haa ta'u audioos haa ta'u akka keenyatti fayyadamudha. Kanaaf ammoo YouTube'n nu heeyyamu jechuudha. Egaan abbaan chaanaalii kana subscribe 5,000 ol qaba. Kan irraa barbaadamu 1,000 watch hourin yookiin public watch hourin isaa 3,000 kan irraa barbaadamu 4,000 watch hourin guuttanne jechuudha. Sababni isaa erga guuttateeti reused content itti dhufnaan sa'aatiin irraa dhifamee jira waan jedhu qaba. Kanaaf reused content kan akkamitti sirreessinaa Egaa haala salphaan sirreessuu dandeenya waan ta'eef viidiyoo kana hordofaa isiniin jedha. Reused content yeroo sirreessinu mallattoo xiyyaa fuulduratti argaa jirtanii mallattoo xiyyaa kana tuquu qabna jechuudha. Reused content yeroo sirreessinu mallattoo xiyyaa argaa jirtan kana intunnaa erga tunneeti boksi tokko keessatti yaada lama nu dhufaa tokko viidiyoo nuti akka fayyadamnu YouTube chaanaliin nu heeyyamu yookiin kaampaanii YouTube hin heeyyamu kan biroo amma akka nuti fayyadamne kan akka monetize hin taane nu dhorkan beeknee irraaf qusachuu qabna jechuudha. Isa akka nuti fayyadamnu heeyyama nu kennan viidiyoo biraatti hojjechuu danda'a. Inni amma ammoo not allure to monetization yookiin akka nuti monetize hin taane kan hayyama nu dhorku viidiyoo akkamitti kan jedhu yookiin qabiyyee viidiyoo fi aduu akkamitti kan jedhu qabxiilee 5 kana tokko lama jennee ilaalla jechuudha. Egaa viidiyoo yookiin dhimmoonni akka monetization nurraa kaafaman dhorkan isaan kamii kan jedhu reused content yookiin qabiyyee reused content jechuusuu danda'a kam kan jedhu ilaalla. Jalqaba irratti akkuma argaa jirtan short video you complain from other media website yookiin miidiyaalee pilaatfoormii adda addaa irraa kanneen akka TikTok, Facebook ta'ee, Instagram ta'ee kanneen irraa kallattimaa YouTube channel keenya irratti yoo feene jechuudha. Inni kunis reused content nutti fiduu danda'a waan ta'eef irraaf qusachuu qabna jechuudha. Reused contentiin short video jennu ka TikTok irra gadhiifamu kan namoonni baay'een ni fayyadamanii saba kanaan monetization isaanii dhabanii channel isaanii jala gubata. Qabxii lammaffaa irraa collection of songs from different artists even if you have their permission jedha. Kanaafuu sirboota collectionii artistoota hedduu yoo hayyama isaaniitu qabaanne kallattima YouTube keenya irratti fe'uun hin barbaachisu jechuudha. Kunis seerota reused content ittiin nu adaban keessaa isa jala qabaatu waan ta'eef irraaf qusachuu qabna jechuudha. Sirboota namaa kan kalaqa kennan taane fayyadamuu akka hin qabne kan ibsudha. Inni kun hayyama isaaniitu qabaanne fayyadamuun qabnu jechuudha. Kanarra baay'ee of qusachuu qabna isiniin jechuu barbaada. Inni sadaffaan ammoo clips of moments from your favorite show edit together with little or no narrative jedha. Kana jechuun YouTube irratti yookiin miidiyaalee pilaatfoormii gurguddaa irratti yeroo baay'ee oduun sagantaaleen garaagaraa gadhiifamaa nuti osoo mata duree isaan jijjiirre osoo seeneffamu yookiin kalaqa keenya ittiin daballe kallattima qabanneeti yoo irratti feene nu adabuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni YouTube channel isaanii irratti oduu hojjetan yeroo baay'ee dongorri isaan raawwatan isa kana wal qabata jechuudha. Viidiyoo qaama biraatiin hojjetame taatiilee osoo isaan jijjiire seeneffama dubbii nama sanaa osoo hin jijjiire kallattimaan fuudhanii YouTube channel isaanii irratti fe'u. Kun ammoo adabbii reused contentitiif nu saaxila waan ta'eef irraaf qusachuu qabna jechuudha. Kilippii argine akkuma arginetti fe'uu hin dandeenyu. Taatiilii isaa jijjiiruu qabna, seeneffama keenya itti dabaluu qabna jechuudha. Baay'ee murteessa inni kunis. Kanaaf inni sadaffaan ammoo content upload many times by other creators. Kun ammoo qabiyyee qaama biraati yeroo adda addaa irra deddeebiidhaan YouTube channel irratti fe'ame akkuma argine sas fuunee upload gochuun qabnu yookiin YouTube channel keenya irratti fe'uun qabnu. Kunis adabbii reused contentidhaaf nu saaxilee monetization nurraa kaasuu danda'a akkasumas watch hour nurraa kaasuu danda'a view nurraa dhisuu danda'a waan ta'eef jechuudha.
Inni shanaffaa fi inni dhumaa kun ammoo promotion of other people content even if you have their permission jedha. Kana jechuun beeksisoota qaama biraatiin yeroo YouTube isaanii irratti kan kana funneet beeksisa dhaabbilee ta'uu danda'a, beeksisoota garaagaraa finne hayyama isaanii ta'uu qaban irratti fe'uun hin barbaachisu jechuudha. Isa kanas irraa of eeguu qabna. Beeksisa qaama biraatiin YouTube irratti fe'ame murree yookiin guutuu isaa fudhannee irra fe'uun adabbiif nu saaxila jechuudha. Erga qabiyyee shanii kan akka carraa dongoraan YouTube keenya irratti fe'ame ammoo akkamitti sirreessinaa yoo maal goone ammoo reused contentii kana sirreessine YouTube keenya karaa nu deebuu danda'an. Kallattima your channel bira deemnee video reused content shakkinu sana bira deemnaa jechuudha. Scroll down goonaa yookiin gadi buufnaa. Erga sana booda mallattoo afur keessaa iddoo detailed jedhamu kana thumbnail irratti aantu sana tunnaa description hin jira, title thumbnail hin jira, gama nama bitaarra detail analysis and detail editor kan jedhu hin jira. Editor bakka jettu san tunnaa jecha video kana erga detail san iddoo san tunneeti kallattima editor bira deemnaa. Space yookiin work space kana nu kenna. Trim jira. Trim jechuun video yookiin audio hin barbaanne kunne keessaa baasuu kan jedhu wal qabata. Kanaaf osoo hin kunne isa akkasumatti dhiibne ammoo sirreessuu hin dandeenya yoo yeroo baay'ee audioodhaan reused contentiin kan nutti dhufu. Kanaaf reused contentii audio dhufe kana maal gochuu dandeenya? Isa jiru sana mute gochuu dandeenya. Akkamitti mute gochuu dandeenya? Audioon nuti shakkinu kun kallattimaan jijjiiramuu danda'a jechuudha. Jijjiiraaf mallattoo masqala gaman irratti mallattoo add track kan jettu sana gattunna. Isa yeroo tun ammoo YouTube channel sound track bakka buufannu nu kenna jechuudha. Laala kaampaaniin YouTube channel hanga kana faayidaa namaaf kenna. Erga scroll down gooneeti time duration yookiin dheerina yeroo video kennaatii fi sound track sen erga gargar baafneeti sound track tokko ni filannaa fi jechuudha. Isa jalqaba akkuma jirutti dhiibneet mute ofii isaatii ta'an ta'e maal goona hin filannaa jechuudha. Maaliif sa'aatiin time duration yookiin dheerinni video kennaa sun hangam dheerataa kan jedhu hubannoo keessa galchine kallattimaan maal gochuu dandeenya tokko filachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo filannu ammoo maal gochuu qabneefna select goona video tokko audio tokko keessa isa select goona amma digital ghost tokko filadhaa jechuudha. Kanaaf inni daqiiqaa 7 fi sekondii 12 isa filadhaa. Sababni isaa daqiiqaan video kana yookiin audio kana afurii inni afurii ammoo akkuma jirutti sadiin bakka 7 kanaan bakka bu'uu danda'a waan ta'eef digital ghost kana erga filanneeti kallattimaan nu seenee jira jechuudha. Adoon dura reused content itti shakkinu sun bakka bu'amee jira jechuudha. Kanaafuu egaa sound track maqaa digital ghost jedhamu kana erga irratti feeneeta akkamitti ammoo sound isaa balance goona kan jedhu beekuu qabdanii isa mallattoo adjust mix level kana erga tunneeti mix level kana sound isaa diqqeessuu dandeenya akka barbaannettudha. Yoo inni sagalee duraan jiru kan namaa yoo ta'e isa ol yoo jiraate jechuudha. Kanaaf erga kana sirreessinee xumurannee jirra. Reused content bifa kana sirreessuu dandeenya kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Amma maaltu nu hafe save gochuudha. Erga save goone reused contentiin ittiin hin gaafatamnu YouTube channelin keenyas karatti nu deebi'a. Shakkii tokko hin qabnu reused contentiidhaan. Kana booda viidiyoon kun baay'ee si fayyada. Share, comment, like godhaa. Namoonni subscribe goone Gadaa Digital Media subscribe godhaan dhaamsa kootii. Horaa bulaa deebanaa oolmaa gaarii isin jedhaa.